Yooyaa yaa Oromootiyaa fi Oromiyaa hundumti keessanuu akkam nagaa qabdu isiniin jechaa hordoftoonni keenya guyyaa har'aa kan argamnu Raara'e. Lafti tun maqaan isii Raara'e jedhamti. Godina Baalee keessaa aanaa Barbaree gaara Balee bira jirra. Gaara Balee keessaa erga ol baanee as ceenee jennee booda argamti. Lafti tun Raara'e jedhamti. Akkuma argitan bineensis horiinis bakkuma takka waliin dheedan jechuudha. Bakkootiin akkanaa kun yeroo baay'ee miidiyaa tukuratii miidiyaa hin argatu jechuudha. Kanaafiyyuu nuun ammoo haga dandeenyuun haga rabbiin nu qarqaareen gara dandeenyuun akka bareenni akkanaa kun Oromiyaa keessa jiru kun addunyaa irra wal gahee akka namni marti arguuf irratti hojjannaa jechuudha. Waanuma qabnuuf waanuma dandeenyuun waan ofii abbatu beeksifata jedhanii mire. Kanaafiyyuu lafti akkana bareedu kun paarkiin akkana bareedu kun Baalee keessatti argama. Yeroo hedduu Baalee wayita jedhan Soofumar, holqa Soofumar, Harannaa Bulluqsaannate kanneen fa'aa beekan. Kanneen qofaa miti. Kasaniin caccaalus hedduutu jira. Bakkootiin silaa miidiyaa kana gubbarratti hin argisiifamin, hin mul'atin, irratti hin hojjetamin hedduutu jira. Kana kan silaa hojjetuu qabu aadaa fi turizimii Oromiyaati. Akkanaa kanneen dhugaa dubbachuuf Rabbiin Oromiyaa jechuun jannata addunyaa gubbaati. Rabbiin nu badhaase. Silaa akka nama kamittuu nun biyya ormaa turree waggaa hedduu turree dhufnee argineerra waan biyya ormaa jirus barree jira. Kana garuu lafa mukkootii akkana bareedu kanneen jechuu isaan ofii isaaniitti dhaabanii artifishaal bineensa biyya ormaarraa fidanii keessa galchanii nama daawwachiisan. Nu hoo garuu Oromiyaan Rabbiin qarumayyuu waliin nu badhaasee jira. Kanaafiyyuu in argitan paarkii kana keessa yeroo ilmi namaayyuu waliin jiraachuu dadhabee waliin hin jiraannee fi wal nyaatu keessatti bineensii fi horiin bakka takkatti dheedan riskii ofii bicha nyaatan akkuma argitan kana waliin tuqanii jechuudha. Oromiyaan kana qabdi. Kanaafiyyuu irratti hojjetamuu qaba. Kana kan jennee haasofnuuf namni kamuu nu ajajee yookiin namni kamuu ispoonsaruu irra ta'ee yookiin ammoo nutti himaneetii miti garuu fedhii kennaan waan dandeenyu haga dandeenyu Oromiyaa teenya biyya teenya tana beeksisuu qabna. Oromiyaan tana fakkaatti. Baaddiyaan maal fakkaatti? Katamaan maal fakkaatti? Baaddiyaa keessa maaltu jira? Katamaa keessaas bahaati bakkee bohaartii raahaa bakkee akkanaa kana oolaa isiniin jedhu. Laala Oromiyaan hin laallamne irratti hin hojjetamne. Dhugaa dubbachuuf Baalee keessa fa'a bakkootii hedduu jiru. Bootaalee silaa daawwatan hedduu. Akkuma holqi Soofumar jiru holqi Niiroo Dalloo ka Soofumar caalu as jira gaara kana duuba jechuudha. Akkasuma holqis biraas ni jira. Kanneen silaa irratti hojjetame galii hedduu irraa argatti biyyi teenya jedhee yaada. Kanaafiyyuu hundumti keessanuu waan naga dandeettaniin irratti hojjedhaa. Warroonni nu qunnamuu barbaaddanis asumaan nu qunnamaa waliin hojjan waliin Oromiyaa teenya beeksifna isiniin jedha. Dhaamsa kiyya kun Sishaagoo. Bakia Tesona Gafananjen Oromia Igala Fetia via Bakia Mia Bamanenda Lato Yanka Baka Nabosiftu Onetia Tirutia Anafis Oromia 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 Oromia
jira yaa jaalatamtu biyya gootota eebbifamtu biyyarra yaa Oromiyaa fakkii jannata anaan kan kee an ilmi kee dhufaan jira ammasitu salaamata anaan kan kee tokkichi kee dhufaan jira ammasitu salaamata. Dargaggoon kee mammagalanii dhedheeroo afroo mudhii zinnaara shamarran kee babbareedina ilkeen aannanii wayyaan hariira arjooma kee. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh family. Akkam nagahaa jirtu isinin jecha guyyaa har'a Baalee aanaa Barbaree keessaa gaara Baleetti argamna jechuudha. Uumaa Rabbiin akkanatti uumee bareechi kan mee ilaalaa isinummaa raahaa sammuu keessanitti bakka akkanaa dhufaa daawwadhaa. Teessoon gafannaan jeen Oromiyaa dhiiga lafeetiyaa biyya baakiyyaa. Teessoon gafannaan jeen Oromiyaa dhiiga lafeetiyaa biyya baakiyyaa. Ilmi abbaa malee dhalatu biyyaan qabaa kan na boosiftu onneetiyaa tiruutiyaa. Amaafis Oromiyaa 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 Oromiyaa. Yaakubsiftu alagaa bira hundee kushate kan noobiyaana yaangefi sirna waalaba kan demokraasii addunyaa kana Rabbi wajjin sooromaa fi eenyummaa kee nu ilmaan kee sirreeffanna. Rabbi wajjin sooromaa fi eenyummaa kee nu ilmaan kee sirreeffanna. Abaaboo birraadha urgaa qilleensasaa mukkeen gaara keenya ejersaaf birbirsaa himeetu waan fetu baay'ina bineensaa maalayyal menamaa maalayyal maromoo bineensa garaleetu najiraya hannisa mukkeen gaara keenyaatu najiraya hannisa bishaan laggeen keenyaatu najiraya hannisa laga Awaash guddaatu najiraya hannisa warra keenyaatu najiraya